تنجري MJ بيتوني جفتر دوري أما تورتها بيجرا تيك توك يا تهارا وانت بيكم مسكين أباكية إنما مال سنجر نما نيشة منو كبي غافة أمرة غافة قالوا هارر اللي كونكولاتا المساعدين دي من جتشا إسايو أسقومين لما سنجر متي إسالة إساتو نورا ما جتشا واو نما كاروما إسن كبي dhugaa rabbi ani takka isa hin beeku inni illee nun beeku jechuudha. Kana dirreen dawaa. This is dirree dawaa. This is my city. Hedduu nu bashannansiisaa. Nama meeqa turtanis? Nama sadii. Ana hiriyaa fi maazarii turre. Xiqqaa hedduu. Harmee ta'e futee deemte sanu? Goobas. Hai namni gara Laangaanoo, gara Hawaasaa, gara Karas Arbaa Mincii deemaati. Dirraalee? No, fedha qaba duratti illee jechaadha. Jechamaa hedduu qaba dirreedha. Actually sirba Qamariyyuus sababa isaatiin kan inni dirree deemu jaalladhu jechaadha. Qamariyyuus. Ganama bariisaa haramayaa ka'ee qajoosan? Kaziiraa nambar waan san hunda dhayitee ilaaltee dhuftee jechuudha. Maangoo, burtukaana, muuza san hunda sollaafattee dhufte. Taayiwaan illee nafne siin jedha. Taayiwaan illee dhayitee? Imanyuu dhayite? Imanyuu sana waan Imanyuu? Billah alaikum እናንተ Suulee taabnaatiin eessaa fakkaata? MJillee follow mu godhe rabbii jira. Dhawudha MJ. Kootu MJ as. Kootu MJ rabbii jira. Fafi share godha taap godha nanda akkasi jee gaarii jirta dhiisi akka gaarii jirta namni ofitti amantummaa qabu kuni dhagoota namaa durmaanuu gara amantiitiinis gara eenyummaatiinis namatti dabaa hin godhu jechuun dura miti waan si dhagahuu qabu jira. Isa sin nagaa garuu natti dhufta taana osoo sin dhuguu acceptiin godhu. Maatii keetiif hangafaati? Intala sadaffaadha. Ijoolleen lama na booda jiru, lama na dura jiru. Jiddu galeetti. Intala takkittiidha garuu. Takkittii warraati? Harmeen ta'e nama hagamii umriidhaan? Jabduudha? Waa 52 51 jabdu bakka እናንተ dhagaa jirtan gaafii baay'ee isin gaafanne lafaan jira itti misiyyooni garuu ulaagaan isii MJ jechuun boos Oromooti bar sinjaane ati dhugaadha wanni isa qeebal liqimsi rabbii jira dhugaa ta'uu isaa natti akkamitti dhugaa dheedhee kan fudhadhu. Jabe si gaafadhu harargee galchinaa jechaa jiran akkami harargeetti yoo akhi nama hireen si gootee jaarsi harargee irraa si dhufe nama harargeeti. Akkam jaarsi harargee irraa dhufe? Jechuun ijoollummaa keetiin gaafa kaatu namni bari namu ni karoorfata akkanumatti tokko tokko walloo irraan fuudhufadha jaa tokko jimma irraan. Karoora hin qabu dheeraa mee jalqabu maal gocha kana dhufu? Kaqoosaa baadna dhiisi. Amma feeruman baal yoo ta'e namni anama gaafaan ijoollee sitti nima Turkii fa'a Araba fa'a Hindii fa'aan hawwatu son hin beekne jira ijoollummaatti siin kun nama kolfisiisaame si galee hawwiin daangaan qabdu jedhate ishee amma garuu amma eessa akkaan jiru namuu ni beekaa haa ta'u ati Oromoo keessatti jechuudha Oromoo keessaan baate. Jai rabbii jira sisaati. Ijoollee dirree dhugaa jechuun cinqii hin qaban beektaa nama hin dhiphasan ani immoo dhiphina hin jaaladhu cinqii kana hin jaaladhu namni waan na gaafachuu namni gaafii namooti gaafatanii waan hubachuu qabu duwwaadha kan ta'uu qabu waan gaafachuu qabu duwwaadha kan gaafachuu qabu beektaa. Ijoolleen dirree cinqiidhuma hin qaban bakka. Ijoollee dirree hin jaaladha. Harar gumajii bakka xiqqoo direedhaan magaalaa takka. Dirreen Harar geejjii mee namni as? Jedhiin maal na dhibe? Harar
እናንተ ደገይተኒ ጅርተን ሐረርጌ ገልቴ ሆኖቱንስ አረ በዘመን ዘመን ሐረርጌ ይበናታች MJ absiste Dirreedawa walakkaa deetee hawaasa sanii sagartee waan jirtuuf filannoo si jalqabaa Dirreedawa godhatte. Mireen shamarran nu harkaa fixaa jirtanii. Jarana wayii qawweetti qabanne moo Suudaanii dhaynee Siiriitti goone moo maaliin garaa Harargee galchaa jira? Jarana maaliin isin galchaa jirra mee himaa? Maaliin sooretti ati Dirreedawa jaalatte? Namni si zirqee jiraa? Si sobee jiraa? Siirii si godhee jiraa? Fedha keeti jaalatte argitee tola uummataa gaaroommina uummataa dhugaa jaalala karaa kana Allah carraa baate carraa iteeti ijoolleen Harargee garaa qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa 50 godhaa baatee amma qabsoo bilisummaa jaalalaa eegalte. Kun qabsoodha. Qabsaa isinis. Kanama kanami. Tolatti wala jira keessan. Qananiisa, faarsa, tola oolaaf, godhaaf. Sin jaallatu, sin faarfatu. Ammas Harargeenii beektaa xiqqoo atummaan qabaa jabeessinaan jaartii lammadaallee sirratti hin fudhatu. Kanallee beeki amma maal irratti fuudhaa sila? Sila. Amma naannoon garii ka fuudhu hin jira. Aadaaf qabu. Harargeen atummaan qabaa jabeessinaan maashaallah. Hedduu cimtuudha shamarreen tuni baay'ee jabduudha jabaadhaa. Du'aa godhaaf chaalenjii baay'ee keessa qaxxaamuraa jirti. Arsii na furfuuti jaa tokko jala. Arsii bitaa keessa sanii na furfuutu jira nama obsoomna. Shamarran shawaara guddaan durumaanuu Harargee jaallatanii durumaanuu jaan. Yaa dhugaadhaanuu namoota ollaa baay'een qaba warra haati isaanii shawaa. Asumaa biyya kana warra wajjin jiru jechuudha. Shawaan tuni dhugaadhaan jaallata. Sore waan dubbachuu feetu jira garuu jettee fi qabaa jirta. Baasi firraa rabbii jira. Awwalla. Dubbachuu fedha. Amalumaaf jettaa akkana. Akkanuma Jarana mee MJ dhaqi rabbii jira foloo godhi. Dumaashii teetaa tolleen beektu boru dumaashii jechuun isitti ulfaata. Arraan tana osoo hiree qabdu wal baruudhaaf. Haareetti guyyaa biraa waliin bartu. Dhaqi rabbii jira. MJ dhufe yaa xiqqoo atis weelkaamiin goone innis xiqqoo nama ija laafu. Maal godhu ka'u? Bakka taa'u. Boss. Already. Dhaqi rabbii jira. Fee jiraame. Yaa nama maatii ta'e. Maatii jaalalaa kana. Simbaan. Egaa simbaan. MJnis ni jira, Harargee Kinginis ni jira, namoonni biraatis ni jirani. Okay. Takka jaanitti malama jaanii gaafii hedduu qabnaa. Qoy fachuu hin jiru yoo jettu. Raa obbolummaa. Kanuma obbolummaa sodaatiin ati nama cimtu konfidensiin keetuu hungaa. Sodaatiin. Kameen? Maatte. Taap godha nante share godha. Follow isillee dhibbaa fi jidduma takka 30 turte duruu na bira kutuuf deemti. 30 turte? Na hordofaa turte? Ati hangam turte baatii takka lama dura kana. Meeqa ture furan? Inni dhugaadha.
Manni kun akkamatti lafaa ka'ee godha baay'ee. Waa takka osoo malee. Lafaa kaaniti. Lafaa kaaniti. Laftu koo. Dhufee gurbaan tokkos Yaasiinoo nama jaanoo ni beektaa? Yaasiin boobu. Kana ni beekta. Yaasiinoo beekta. Isan beekoo jettee anu min ajaa'iba. Bakka namni qabu jechaadha haaraame. Lakki inni nuuni beeka. Ilaa naan ta'e. Tapha kana booda hottu gasti. Walii galle. Akkasitti jara keenya jabilii tana akkanumatti ilaaltanii bakka rabbii jira. Sirba tokko sirbii fi maaliin sirba boo sirbii hin ga'u. Sirbini waggaa guutuu sirbini hin ga'u amma already soommanni dhufee jira. Kanaaf sirbi ta'ee raame. Siifis ni sirbamaaf shir. Ati dumaashii teenya ta'e bakka yookiin Harargee yookiin Dirreedawaa anyway. Ati duruu amma nutti himtee jirta. Si jala martifachuudha amma ati jala martifatanii. Isa dhugaa miti biraan tapha jette miti. Tapha hin taphannaa jette. Eegaa taphni dhugaarra dhufa. Taphni dhugaarra dhufa. Warri taphatanii taphni malee numaa jireenya. Laal dhaga'i gaaf tokko waraabessaa fi gurbaan tokko qabsoo waliin qaban. Okay? Waraabessaaf gurbaan tokko. Gurbaan tokko yookiin leencaa fi gurbaan tokko qabsoo waliin qaban hin taphanne jaani. Kana gurbaan fuudhee lafatti darbe beektaa? Miilaan na jala kufe naaf hin taane naan mijoone irra naa deebi'e hayyee ammaas tapha jiranimi qabsoo waliin qabanii akkana fuudhee lafatti darbe gurbaan ammallee harkaatu na jala darbe narraa ka'e jedhu hin tolfadha. Amma taras daffaa bineensi san lafatti darbe hayyee narraa ka'e jedhanis marxoo na jala onatee jennaan keenya warri namarra lafan nama darbannaan namarraa ka'uun beekanii jedhu. Jaalattee cisteedhe. Siigalee. Dhugaa. Akkasii tapha wanni jaanessi jedha bakka atis nu himtee jirta wooma garaa jiru. Bishaan maaltu bishaan hottu sore. Bishaan maaltu goosaa jennaan waanuma keessa jiru goosaa jaan. Galaana karaa yaa'uun beektaa hin go'aba. Baay'ee namatti tola. Wanti ati nama amansiisuudhaaf taasistu duubatti hin deebitu bakka. Kaseen hottu kana caalaa amantaa hoo. Hin turtamoo cuftee dhuftama? Ni dhufa. Daqiiqaa 5 duwwaa. Daqiiqaa 5? Daqiiqaa qabachuuf moosi. Jechuun qoosaa waan jaan tanaan nu bira hin jirre. Doo hin qoosne dhugaa ni dhufa daqiiqaa 5 booda. Tole nagaatti. Seena. እናንተ afaan Oromooti. Akkasikaa bishaan maaltu goosaa jennaan waanuma keessa jiru gosaa MJ jirta Harargee keenya jirta. Kottame haadha warraas kaanii gaawaa jiran januun tunillee waa silaa seeraa miti garuu rabbii haadha warraa dandeessu koo hundaa dandeessu koo. Akkatti si beeka wata. Yaa ustaad. Bara fakkaat yaa ustaaz laalek sirbina sirbinu. Dhagee harkiin duraan bargastii nama wanta kan jiraanne hin taa'u beekta. Ida ammaa tana asuma jira bara gola kiyya. Bakka soddummaa gaafanneef jirra. Qonnaan jaala qofaatu. Akkaan oli baanne piraayiveetii rejii. Dhagee namni tokko si gaafii qaba. Olla gibee nama mucoota takka tuute sana gaafii ajajuu qabdi. Taa'im isiin jira. Wattu jee. Obseetiin as ga'ee jetti maqaan.
دماش بقى ولا قري رمضان أدرو MJ نما Sih, دافي النتي كوني سنجرتي على كينج نسنجرا أنا سنجرا بدي بسلاف يس يتورو إنك تفكرتي والباسين طب سيدي ناس جاي قافي تي قافة دم قافي كمان تجرتي ما قافي تقافل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمتي قالت ومدور عندوسي سيتو أكان قلنا لك أن تأسيسي يا كافين كوان أين يراقب تقافي يسلون درا نتوم يسلون درا درين كوان نتوم درا قبل يا نعم أنا راقب لا أسرائين كوان ما في سرائين كوان ناتي هرر جيمي تيرمي بير مارك يوم درا قبل كافي أها أوكي هرقي راقب ذاتي قافي كوي قافي سنة سيدي بسنا أتم قافي تيكي دير هرقي قافي قافي هميلي كونا I miss you هميلي هيا ما تقافي تيتنا قافي دربي جرا هرقي كينجي نيون ودي بسيس نلال مدريس نيال ديبس هميلي كاما بليز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعت عليكم السلام عليك قلتم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ رمي بيج بوس أستاذ ام جي يس ما خلني في أستاذ عندنا ما هي خلني فين جربت أما اترويتي في شابة يصير يجينولكس ما جرى دي روحية أنا رموت قافي سيمة خشمة سيسا قام جوت أنا قافي جبتو مقافة تبيتا قافدو إيه قافدو أمجي ستيني ميبر كاي ستين خنيمتي إندا جيني ري غافي غافي إندا جيني مالي غافي إتسين كومنتي إندا كينيا قافي سجلي دانو قافدو كومنتي هميلتي يهون نالبي قافدين نوتنا غير غير ديبي سجلين سجل رانو ديبي مان كابو سجلي نو قافدو قا بيجرا سجلين لا عليك ديبي أهو غافي منور بس جاي منور جاني دوما شيء ترى اللي موتي رانكاتو جيني بنتا isin dirti harar geetun shamarran harar geetistanii ogiin kutaa biraa yaatan. usit mal halak lees Nuti dhala harar geetana eenyutu nu fuudhaa? لفارموت Eega. أوكي أوكي ديبسا مقافي تيقفنا Emijet السلام عليكم dalu mashawa dalu majimma dalu makana la tani siniyat arge bi samar fute dala tana shawara tefin anjet mali ra kote saninu raiyat ga ime ga kana gafi woji de bisif أيه أنا جرجل كبير راينغا أديرو رمي مالي مالي بيتا أوبسيتي نزجي غافي تونا نكا يا دقي يا مكون غافي توني nuti dhiira argeetiif dhiyaachuun qabdu akka kiyyatti silaa shamarran uma argee akkasiitiif dhiyeessuu qabdi maaliifi itti fufetti yaada gaafii siraa qabdu. أوكي أنا أوكي ثانك يو أياتي سلمين laa أنا shamarran maal jeetiin gaafadha harar geetiin gine. كوي أوبسي أوبسي خد نوجه أستني فما وجه معلش مكان كين يدرو البرة Maqaan kiyya obsuma jaamarame. أوبسيتي نزجيتي بلدي خوني هاسا وملي مكان تفكرني سنو ما أوبسي لا مكان كين Rameen an beektu maati? الله الله هيه Akka Obsi. amma obsuma jayne yaamidisi gabaabsitu. أوبسي تولي أوبسي أكينجي دراتين تني أما هنا مجيو بريد تنا لا فجر تمو لا فريد تمي دراتي سقاف Lafaan jira. لا فجر تا مي كاميرا نسبي
shari'aan ta'eera. Daira mie di fama takas pembe ko kamera dani di fama na goda aspaulen jalan. Sabrina, okay. Beita maaltu jira seeta? Ilmi namaa kuni gaafa namni gabaa gaafa dhuftee waanuma sii ta'ee bitattee galtaa meeshaa matattee galtaa. Waan san Chaayinaan tolchitu, Xaaliyaan tolchitu, Turkiin tolchitu, Saawuz Afrikaan tolchitu akkanuma kana miti. Dheeyxeetuma gabaa dheeyxee waan sii ta'uu fi waan ta'u. Bar wanni takka amma fakkeenyaaf ati amma shamiza kanarra jaallatee argee hingi dhaqee kanuma bitatu yoo ta'eewu. Amma yoo shaminni kun isaa ta'eewu dhaqeeti maal godha ka isa ta'uu bitata. Akkanuma kana miti. Barakasi. Ramena lagi fadu dubbi kara birahim mishin. Dubbi tu ni dubbi laatu ani jetin. Ramena lagi fadu. La. Ramme dubbi tana mati yani isini tu nu finteini tanaf kuta biradi mne nu tidara birata nu ta fune nanje chudem fami. Indagenya. Wani nanti Ay dubbi indagenya. nakasha hai. Akinji. Ni beta. Ilmara dubbi abba fakkata jechaya. Aya sakhe kana yoo fedhe sanii si deebisa garuu dubbii haruma ifii feetetti yoo eeggattee sumaami ni deebista na biraan fagaattu akkinje wanni fuudhaa heerumaa tuni malee fuunii hiree ayyaana akkanuma kaname Aye. dubbii fuudhaa heerumaa tana Harargeen fuudhettee manaan baatu. Jimmaan fudhattee manaan baatu, Arsiin fudhattee hin baatu. Gabaa dhayiteetuma hireen namaa wajjoolessi fiddi. Nama si galtee wal barteenii walii galteenii fudhattee kottaan. Si galtee si fudhatee siin Aye. dubbiin achi keessa jirti. Eeji waa dubbiin ganda'a. Harargumaa dhufee Harar biyya tanaa. Si galtee? Ramme ammadan. Ijoolleen Harargeetis wal fuudhuma jirti. Nuti baay'ate nuti. Amma tokkoo Nuti fi lameen baay'ate ija nuti ta'ee beekta. Gaafi isii barti taakee kanarratti nu baay'attee namni nuti Nu baay'ate wallaahi ani nama tiktaa kana fayyadamu miti. Giin waan libeeta tiktaa kana seeneetuma daddaawwaddaa baha malee nama gastii seenee maal jiru miti. Giin ta dhufte hunda numa keessummeetan harargee numeetan. Nuti shamarran harargee tuni. Eeyishadha inni ogii isin dirti harargee hundi kutaa biraatti yaatanii ta biraatis gaffiddan. sooreettiin dhuftee jirti. Ani amma emijeen dubbii tana bikkatti haa godhu. Waan dhalaa keenya irraa darbanii dhalaa kutaa biraa irraa argattan nuti hima. Amma ta'u obsa teenya gaafi tana nuti gaafachuurra shamarran harargee walitti qabamtee maaliif dhiirtii harargee irra guddaan naannoo biraa deemuu jirti jettaniif gaafattanii beektanii. Naa hin gaafan. Jettanii akka shamarran harargeetti akka ati intala harargee takkatti shamarran harargee takkatti gaafattee beektaa gaafii tana mataa keetiifuu. Ani jechuun baala jidduu kaannuu gaafii tana rabbii jira. baala jidduu kaanu ramme hayi dubbiin abbaa horiirra jaanii dhaabbaddu mee akkanatti qarlaa hin godhani. Ati ajaa'ibni hayi. Amma baala jidduu nuu kaaya ammaas. Gulantaa qabna gulantaa beektanii jedhan. Harargee king. Emijeen akka godhisaa beeka dubbii tana bakka bikka itti nu godhu. Emijee si kannanneeti bakka itti nuu godhi dubbii tana baala jidduu nuu kaaya waliin jee. Bakka Maa shirkee juuti ziizia. guyyaa kanaa dura jira bultii ramadaanaa dura gaafii tana jildaatti gurrannee shamarran hunda yaamneeti gaafii tana isaan afaaf dhiyeessine isaan humna adeemsisan akkam jetta ustaad. Akkasii gaarii. Hamilee kama please. Sooretti welcome. Baga nagaan dhuftee ballama guutuu keetiif. Thank you very much. Soore. baga nagaan na eeddan isinillee galatooma. Okay. Welcome. Mee gaafii tana sooruma Walii gallee jirra gaafii tam. Isiin bargana sooreen hin gaafne. gaafuma isiin
jechuun hin galle jechuun yoo maaliif akkasii fakkaataa akka nama shamarran biyya naannoo biraa takkatti maaliif dhiirtii harargee shamarran naannoo biraa isaan fudhataa jettee maal si fakkaataa dha isin hin galle. Akkuma waliigalaatti jeneraal nooleejii qabdurra beekumsa waliigalaa qabdurra yoo deebiste malee nama dhimmoota ilaallatu. Thank you very much. Sooreti akkuma nama miidiyaa fayyadamuu tokkotti akka intala Oromoo tokkotti haala qabatamaa amma deemaa jiru keessattuu TikTok irra jiru irratti gaafa laaltu namoonni shamarran baay'een harargee yeroo jaanni argitaan dhageessaas. Kanaan wal qabatee shamarran amma obseentuun illee gaafii kaasaa turte. Maaliif dhiirtii harargee gara shamarran kutaa biraa deeman jettee yaadda maaliif? Yookiin ammoo shamarran kutaa biraa maaliif dhiira harargee jaallatan yookiin gara harargee imalaa jiran sitti fakkaata? Mee akkasiin nu deebisi. Jarana siyaasaa biraa keessan fidinaa garuu isin warri koomantii. Itti fufi soore. Dhiirri harargee isin jiruree kan kana deebisu. Isinuu dhiira harargeeti deebisaa haaya. Wallahi Isa dhugaadha. Amma ka dhiiraatiin ka shamarranii nu deebisi ture. Eesuma naasirraa qabaate as Twitter naasirraa deebisa. Mee itti dabareessu. MJ Adeero bakka ta'e welcome. Baga nagaan neeten adeero. Eesuma dubbisi gaafatun barwaa diles guddoodhaa miti. Dubri keenya maalii fi isin dubri harargeedhaa kuni gosa Oromoo tana heerumiin hin qabanis. Isaan maa nu dhiisanii ganda biraa heerumaniif dura if gaafatanii meeshaan tolii taatee waliin deema reefu atillee numa deebistee. Tiksi ilaalleen shamarran harargee kan kutaa biraa heeruman kutaa Arsii, kutaa Wallaggaa, kutaa Walloo yoo dhiiraa wajji wal cinaa qabne shamarraniitu irra baay'ata malee dhiiraa miti. Tana natti jibsiisaa warra beektan. Inumaa namni haga shamarran Oromoo harargee kutaa biraatii fi ganda biraallee heerumuudhaan baay'atu. Somaalee jettan, Affaar jettan, Karrayyuu jettan, Shawaatan lakkoofsan qaban. Akkuma isumni jee wal jaalanna isaan shamarran keenya jaalatan nuti shamarran isaanii jaalanna. Kuni Oromummaadha tokkummaadha. Sabbatiin jirti. Kami kanatti obse? Yamanitti Obse kami kanatti hoo? ijoollee eessuma taanuuf ijoollee haboo taataniif adeero. Kuno elemoo qilxuutu jaartiin isaa Yamani. Kanama kanami? Kas. Me amma deebiin tee. Amma gaafiin Deebiin tee. Amma obsee dubbiin si deebitee obseetiin as ga'e. Amma deebiin isaa amma akkitti naa galtee isiniitu nuuf hin tahiin kutaa biraa deemnee fuuneedha akkasii. laa ilaaha illallah achuma jirti miciyyoon. Achumaa jira Akkamitti isin nuuf hin ta'in nuti teenyaas fuudhaatuma bar teenyaas geenyeetuma garuu irra guddaa waraanatti dhumnee beektaa nuti hawwaa xiqqashoo. Adeera akkasii ni beektaa si dura irra guddaa isin fuuneetuma haanis immoo uummatas wal geenye maaliif naannoo teenya lola hedduudhaa ture dardarri keenya kun ni xiqqaate keenya kana gaggaarii beektaa jaartummattis gaarii harargeen tuna jara keenya tana umaa dubbiin Rabbi nu haa barakaisu. Rabbi nu haa barakateessuuti galgalaa ganama horaa akkas mallis dibichisan jeeti galgalaa Oromoon hormaata jirti jee barkaaf nu goote hormaata galgalaa ganama horaa. Akkuma asirratti. MJ. Seka gaddaafaa dira tanaan deemu jira. Ana MJ dubbii tana akka godhanu maal laala bakka isa kanneen hin jiran. MJ si kannan ni dubbii tana. Dubbiin tun bar nuti amma nuti sooratii tana laalannee Ani kingaa bal'annee jennaani dhageerame anaatu galuun ni si achi jedhan haa. no sooratii tana anaatu harka kingaa bal'isa xiyyaaf manguddummaan dhaqaa jennaani gaafii tana na gaafatte beektaa komantii. Maali isinii kun hundi keessan qottanii nurraa nuti akkam nu gootanii gaafiin isii. Jaalala asii taa'u ni fakkaata, hinaaf asii fakkaata. Gaafii isii tolaan deebisaaf gaasi maal ofirra deemtanii miti.
Gaafii tana mana fi gabraa qabannee jirra. Egaa amman tana deebisnee aga dandeenyutti ammallee hono dubbiin achuma jirti jetti mishiyyoon rabbii si yaadaachisu. Obsiisiin qabdu sammee isa qote obseetiin as geessu. Amma nurraa oromeessuu gaafisi tanaafis walumaanuu. Narraa oromeessee billaalee. Daagii Narraa oromeessee. obsineet akka goonu hanga amma gaa guyyaatti qabannee nan eegatti keessaanaatti godha aadiin si godha keessaananaa si deebisa gaafite deebisa. Akkam jaan beektaa dur ni taate inni haat gooneen taatu ennaan buloog gallee biraayinee jara akkasii naassi keessaan si deebisaa jira. Harargee keengi maal jechuudha? Keessa hin jiru dubbiin haa maal? Yeah. Sorry. وعليكم السلام. كولاني. السلام عليكم ورحمة الله. ماتين رمي ملكا. كولاني ولا ريتي فلو قدا. بقى نقان دفتي رمي اسبت. بقى نقان دفتي. نمان جرا تيك توك يرا ساقا ننسينو يا زمانا خنا نيندي سي. اسبت والله بدي دو. نمني همتي ولين بني. نمبر بعدين إنسانين كن كيسانين. نمبر بعدين يعني كن كيسانين. نتي خنو خيس سنين وبنا ما نبر خيتي نمبر بعد دوجيها. لا إله إلا الله. كم جلتن؟ مرة استلتن. أوفسي جاني يا أبو فهمت لهم. أرجع جرا نمهد جرا. اسمه ليش سلامة. Si agak balle. Harar keking. Aso kanjat tu boleh gunu. Kuulan hiriyaa adda.